Egaan daawwattoota keenya waan nu hordofaa jirtaniif galata guddaa qabdu. Har'a kan dubbachaa jirru waa'ee dhibee tiruu namarra turuuti. Dhibee tiruu namarra turuu kan ammoo kan nu ibsaa jiru speeshaalistii internal medicine fi sab speeshaalistii gastrohepatoloojii kan ta'an Dr. Fiqaaduu Girmaati. Isaan wajjin turtii gochaa jirra. Dr. Egaa waan nama saaxilu hamma ta'e ilaallee jirra. Alkoolii irratti xinnoo ishee stressii gochuu malla. Kanaan dura alkooliin qaama namaatiif hamma ta'e faayidaa qabaa waan jedhu ba'aa ture. Dhiyeenya kana seenni gabaasaa fudhatee ba'eeni alkooliin hammi kamiyyuu qaama keenyaaf faayidaa akka inni hin qabnedha kan qorannoon England keessatti hojjetame argisiise isaan gabaasan jechuudha. Mee tiruu irratti dhiibbaa akkamii fida alkoolii gaafa dhugnu piroosesiinsaa yookaan immoo akkaataan itti tiruu miidhume muraasuma walii wajjin ilaallume. Dhugaa dheettee kana dura alkooliin xinneessanii yoo dhugani gara onnee kanarratti gara hidda dhiigaa keenya irratti keessayyuu wayiniidha. Wayiniin wal qabatee akkana jedhamaa ture. Haa ta'u malee qorannoon adda addaa ammi faayidaa qabeenya sun iyyuu sammuu irratti miidhaa akka qabu qaama akka tiruu kanarratti illee miidhaa qabaachuu ni danda'a. Gara tiruu yoo fudhanne alkooliin ammi nu dhugnu inni murteessa. Haa ta'u malee wantoonni irra caalaa isaaf nama saaxilan ni jira. Alkool intini amma dhugne qofaa miti. Fakkeenyaaf namni tokko dura hoo ulfina qaamaa qabaate yookiin obeessi yoo ta'e furdina hoo qabaate irratti alkoolii hoo dhuge atattamaan tiruu miidhamuu danda'a. Yookiin immoo namni vaayirasii tiruu qabu irratti yoo dhuge atattamaan tiruun isaa miidhamuu danda'a. Kanaafiyyuu ammi dhugamu baay'ee murteessaadha jechuudha. Gara saalatti soo fudhannee dubartoonni dafanii machaa'uu danda'anii dhiironni immoo carraan dhukkuba tiruun isaarra daddafee ta'u hammaatu in saffisa yeroo baay'ee tarii waan baay'ee dhuganis ta'uu danda'a. Egaa alkoolii yoo fudhanne walumaa galatti dhukkuba tiruu qofa osoo hin ta'in miidhaa baay'eedhaan nu ga'a. Sammuurraan nu ga'a. Isa uummata keessaa baatu uummataan wal loltu tiroomaa inni fidu waa baay'eedha. Aksidentii inni fidu waa baay'eedha. Tiruurras ammasuma jechuudha. Kanaafuu namni tokko yoo baay'ee dhuge excessive standardii qaba. Kamii oltu tiruu dhukkubsuu danda'a. Wanta amma jenne sun akkuma jirutti ta'e jechuudha. Namni baay'ee dhuge garuu tiruun cooma kuusaa. Samooda inni coomni kuufame sun dhiphina guddaarraan ga'a seelota tiruuti irratti. Inni sun ni dirmammaa yookiin ni lola. Infilaameeshinii uumaa. San booda gara xabaasaa uumaa. Xabaasaa egaa uumeen booda waan tokko adda addaatirraan nu ga'a jechuudha. Yookaan tiruun hojii isaa dhaabaa yookiin kaansarii nama qabsiisa. Waa baay'eedhaan nama ga'a jechuudha. Waan salphaatti kan laallamu miti. Alkooliin isa rakkoo isa guddaa akka addunyaatti akka Ameerikaan faan jedhanitti alkooliin namoota tiruu jijjiirramuudhaan isaan akka jijjiiramu tiruun akka jijjiiramu gosi akka hin duune jechuudha. Yaalii nama kan biraarraa fudhatanii tiruun nama biraarraa fudhatamee akka jijjiiramuuf kan godhan alkooliin tokkoffaadha. Ameerikaattis UKttis. Kanaafuu alkooliin riilii biyya keenyattis baay'ee dhukkuba. Keessumaa biyya keenyatti kan hamaasa godhu meebii faranjii illee ammaawuntii isaa parsantii ammanaati jedhaa dhugu. Kan keenya garuu keessumaa farsoo fi araqee yookaan kaatikaalaatti nuti ittiin jennu hammisaallee hin beekamu gaafa dhugnu garmalee ol ka'aa ta'uu danda'a. Parsantii baay'ee ta'uu danda'a. Parsantiin amma ta'e ni tilmaamama. Haa ta'u malee namni dhugu suni hangam amma parsantii qabu ammamtu akka nama miidhuu qabu hin beekani. Awweerii miti jechuudha akka warra biyya alaa. Farsoonni amma namni baay'een hoggaa gaafatte farsoon nama miidhee siin jedhu. Midhaan jedhu. Maal of keessaa qaba siin jedhu. Garuu yoo ammoo baay'ati. Alkooliin kamiyyuu wayiniis haa ta'u, daadhiis haa ta'u, farsoos haa ta'u, araqees haa ta'u, biiraan gosa adda addaa jira. Kanaafuu nama miidhuu baay'ina isaatiin wal qabateeti. Kanaafuu walumaa galatti akkuma jedhame alkooliin kamiyyuu seefii miti yookiin immoo
rakkinaan alaa miti. Alkooliin kamiyyuu rakkinaan alaa miti jechuudha. Rakkina tokko nutti fiduu danda'a waan ta'eef namni akka dhugu. Akka dhugne jenna. Egaa mallattooleen chronic liver disease yookaan immoo dhibee namarra turanii maal fa'i? Maal yoo irratti argitan immoo yaala akkamiitu yaalamuu qaba? Yeroo kam mana yaalaa dhufuu qabu? Sanumaan conclusionii hojjennee haa xumurre. Egaa tiroon yommuu miidhame egaa mallattoo adda addaa qabaachuu danda'a. Callisee dadhabbii qofa ta'uu danda'a. Fedhii nyaataa gadi bu'uu qofa ta'uu danda'a. Irra garuu irra jira tiruun keenya miidhamee jira kan nama jechisiisu yeroo baay'ee ijji isaanii keelloo ta'e. Yeroo dheeraadhaaf kan ture ijji keelloo kan ta'e saniin dabalatee tiruun miidhaawwan irra ga'uun wal qabatee hojii dhaabuu danda'a. Faayidaa tiruus haasofnee jirra. Wantoota nu miidhuu danda'an irree gara hammeenya hin qabnetti jijjiira. Yoonni sun hanqate hojii dhaabe wantoonni sun akka nu wallaalroo nu godhuu danda'u jechuudha. Tiroon egaa xabaasaa gaafa uumen booda qonyanyaa gaafa uumen booda haalli adeemsa dhiiga keenya tiruu keessa qaxxaamureeti kan inni gara onnee deemu gara hidda onnee deemutti kan makamu jechuudha. Inni irreeyyuu akka inni seeran dhiibbaa tokko malee tiruu keessa hin dabarre godha. Yeroo san maal ta'a karaan isaa hoo cufamee duubatti deebi'a miti duubatti deebi'ee dhiibbaa dhiigaa uuma jechuudha. Dhiibbaa dhiigaa tiruu jenna egaa portal hypertension jedhama. Mallattoon jiru isaanirree wal qabachuu danda'a jechuudha. Wantoota kana dura kaafneen dabalatee ijji keelloo haa ta'u garaan ni ta'u portal hypertension wal qabatee bishaan gara qaama keenyaa gadi faca'uu gadi yaa'uu danda'a. Kun immoo garaa keenya dhiiteessa. Gara biraa hiddi dhiigaa duubatti yoo deebi'e dhiigni suni hidda dhiigaa keenya xixiqqoo keessayyuu naannoo garaachaa naannoo liqimsituu gara gadii kan jiru inni dhiiteessa. Dhiiteessuu qofaa miti dhiibba sun humnaa oloo ta'e hidda dhiigaa isaan kukkuta yookiin hin tarsaasa. Kun immoo maal ta'a dhiiga hoqqisiisu. Bobbaan isaanii gurraacha'u yookiin immoo iyyuu dhiiga makaa akka gara mana fincaanii yoo deeman. Yookaan jijjiiramuu danda'a. Kanaanattis immoo iyyuu jijjiiramuu danda'a fincaan xiqqaachuu danda'a infekshinii adda addaati. Waan akka dhukkubii garaa waan akka qaama ooyin qaamaa dabaluu wallaaluu irriiba dhabuu of kunuunsuu dhabuu isaan muraasa jechuudha waan kun. Karaa biraatiin immoo iyyuu waan san dhibee san nutti fidee wal qabatee wantoonni tiruun alattirree mul'atan ni jiru jechuudha. Kanaafuu isaan kana argatan uummanni gara mana yaalaa dhaquu qabu. Dhukkuba tiruu namarra ture namni qabu mana taa'ee waan yaalamuu qabu. Hordoffiidha godhuu waan qabu. Maaliif sadarkaa qaba? Keessayyuu dhukkuba siiroosis irra geenyani carraan kaansarii ni jira. Kanaafuu hordoffii wantoonni godhamuu ni jira. Altrasaawundii dabalatee inzaayimoota. Yoo gara yaalatti yoo dhufne yaalli bakka lamatti addaan baasuu dandeenya. Tarii bakka sadiitti yoo baafne ofirra dhoowuudha inni tokko. Ofirra dhoowuun akkamitti ofirra dhoowwana vaayirasoota waan isaan nu saaxilan yoo jiraate isarraa of eeggachuudha. Kana dura kaasnee turre waan vaayirasii nu qabsiisuu danda'an isaan irraa of eeguudha. Qaamni keenya akka hin daballe of eeggannoo godhuudha. Qaamni keenya yoo dabales carraan isaatti dabalaa deema jechuudha. Gara biraatiin immoo iyyuu waan akka dhugaatii isa akka malee machaanii isa baay'isanii yoo danda'ame guutumaan guutuu dhugaatii dhiisuudha. Yoo hin baay'isin yoggaa jennu hin baay'isin namni keenya hamma isaan beeku waan ta'eef nuyi dhuguu dhiisanii kana gorsina. Gara biraatiin immoo iyyuu namni maatiidhaan dhukkuba tiruu qabu ofiifis yaalamuu dursee yaalamuun isarra jira. Gara biraatiin egaa dhukkubni tiruu uumameen booda immoo qoricha fudhachuudha. Ka'umsa isaatiin wal qabatee fakkeenyaaf vaayirasii yoo ta'e vaayirasii san qorichoota fudhachuu. Inni sadaffaa immoo dhugaa dhukkubni tiruu egaa uumameen booda rakkoowwan isaan wal qabatee yookiin komplikeeshiniiwwan isaan wal qabatee uumamu
isaan yaaludha. Fakkeenyaaf namni tokko yoo dhiiga hooqise endoskoppiin hojjetamuufii qaba. Eessaa dhiigee maaltu dhiigee sanni wal qabatee akka deebi'ee hin dhiigne qorichoonni kennamus ni jira. Karaa endoskoppiitiinis yaalli godhamu ni jira jechuudha. Garaan dhiitee warra dhiitee immoo bishaan kuusuudhaan wal qabateeti. Isaanis bishaan akka hin kuufamne akka deebi'ee isaan hin dhukkubne qorichoonni kennaman ni jira. Akka gara fincaaniitiin bahu kan godhan ni jira. Gara biraa immoo miidhaa dhiibbaa dhiigaa turuu isaan wal qabatee qorichoonni isaas tasgabbeessan irree ni jira. Namni dhiigee dhufe immoo yaalamuu qaba. Atattamaan dhiigarree barbaachisuu danda'a jechuudha. Namni wallaalee qorichoonni nuyi kennan ni jira. Ciibsine al tokko ICU irree yeroo ciibsan ni jira. Isaan irree yaaluun nurra jira. Kalee yoo fincaan xiqqaate isarree qorichoonni kennamuuf ni jira jechuudha. Karaa kanaan komplikeeshinii irree yaaluu mallaa jechuudha. Yaaluu barbaachisaa. Kana bira darbee immoo biyya keenyatti isaa jiraachuu baatu malee tiruu bakka isa miidhagsan isa nagaa qabuun jijjiiruu jechuudha namarraa. Inni kun yeroo baay'ee biyya alaatti biyya keenyatti wanni akkasii gaa ammaaf hin jalqabne fuulduratti ni jalqabee yaada. Namni kaansarii tiruu isarra ga'e immoo sadarkaa isaatiin wal qabatee yeroo itti qaddoo xiqqeenarree godhamu ni jira. Yeroo tokko immoo yeroo itti wantoota adda addaatiin qaddoo xiqqeenaa odoo hin ta'in karaa qorichootaatiin yaalamu ni jira. Garuu namni kaansariin tiruu qabe yeroo baay'ee namni itti argamee fi namni duuqitteedha. Kanaafuu dursanii ofirraa ittisuun dursanii rakkoo sanoo qabaatan hordofuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo guddachaa deeme yeroo baay'ee yaalliin isaa hin jiru waan ta'eef. Kanaafuu ofirraa ittisuun ammas